Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warra amantii biraatiif ashama harka fuunee jirra jirtu bakka jirtanitti nageenya rabbii isin faana haa jiraatu. Annagaa kuti galata rabbii bakka jiraattanii akkasumas warroonni laayikii sabskaabii gootanii hundi keessaniyyuu galatooma ulfaadhaa. Galanni keessan bilisummaa ta'u baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabaja. Iddoo guddaan isiniif qabaa. Rabbiin umurii dheertu isiniif haa kennu. Rabbiin fayyaa isiniin dhowwate, rabbii fayyaa fi bilisummaa isiniif haa kennu. Fayyaadhaa fi bilisummaa wanti caalaan jiru addunyaa kanarra. Rabbiin gammachuu guutuu isiniif haa kennu isiniin jedha. Egaan akkuma kaleessa viidiyoo argitan jechuudha. Roozaanii gaggabdee kuftee jirti jechuudha sababii Sa'idootti. Akkasumas Sa'idoonis egaa akkuma isin argitan hospitaala jira jechuudha. Amma ammaatti immoo Roozaan waan isheen irra geesse, waan isheen irra jirtu namni quba qabu hin jiru. Kaameraan achumatti qaxxalee dhaabbatee hundaafiyyuu jechuudha. Har'a viidiyoo gannuu dhiisuun isaanii nooluu rabbiin isaan fayyisu. Rabbiin isaan tokko haa godhu sababii garaan isaanii wal jaallatuufitu kun akkasittiin innillee barakinaa kana dhugee isheen immoo gaggabdee kuftee jechuudha. Hundaafiyyuu Roozaanii hin sodaatte malee amma beekaa maaliif mucaa Oromoo qalbii cabsitii, maaliif mucaan kun lammii seetii dhiiga seetii osuma fuudheeyyuu hin godda'uu, hin tajaajila malee hin gargaaraayyuu bashannantee jiraatti malee maaliif Sa'idoo diddi Roozaanii jedhee baay'ee tokko aaree ture jechuudha. Garuu immoo nuti hubachuuf hin dandeenye. Mucayyoon hin sodaatte akkuma isin beektanii. Sumayyaa sodaatte malee jaalala Sumayyaa, obbolummaa Sumayyaatii fi yookaan immoo kaleessa dheengadda wanta Sumayyaa wajjin nyaattee dhuddeefi miti. Hin beektu miti, hin sodaatte. Sababii kanaafitu yookaan anatu rakkoorraan geessii yookaan immoo Sa'idoo rakkoorraan geessii kana mannaayi naguma koo jiraachuu wayyanoo nattafe maal qaba jetteeti malee kan isheen garaa kutattee mucaa kana diddee fi sababii sodaatii jechuudha. Maaliif amma kan miidiyaa irra baasisiise sababa mucoo maraattuu kana beezaa kanaafitu miidiyaa irra baasanii jechuudha. Isaanii miidiyaa irra baasuun barbaanne jaalala isaanii kana keessaan dhossaatti fixatanii wal fuchuu barbaadanii jechuudha. Sababii ijoolleen itti maraattuufitu yoon ishee achi as baase namni narraan deebi'u laata, beezaan kunillee narraan cittu laata mucayyoo kana fidee dhufe malee isaan gara miidiyaatti achi baasuun barbaanne. Sa'idoon dubbatee jira. Dhiisi nama jaalladhuun qabaa, nama amantii kiyyaa, nama baay'ee jaalladhuun qabaa na dhiisii jennaani. Beezaan diddee jechuudha. Sababa kanaatu Sa'idoon gara miidiyaatti baase malee Roozaa isaan silaa adduma addaanitu viidiyoo isaanii dalagatu jechuudha wal fuudhanii. Amma immoo kunoo kun ta'ee Sumayyaan dhageessee dhuftee dhoowwite kaa mucayyoo waan gaarii nama yaaduuf fakkaattee, nama baqqaa yaaduuf fakkaattee sababii Sa'idoo aarsuuf jechatu Sumayyaan dhuftee shira xaxxee deebitee jechuudha. Ofiisitti deebitee wajjin hin jiraattu, ofuma mucaa kana qilleensa irratti hambisuu aarsuudha. Fiidhaa kan isheen kana gootee deebite. Hundaafiyyuu sanas ta'e kanas ta'e nuti wanti gochuu dandeenyu tokkollee hin jiru jechuudha. Humna qabaannes waa gochuu hin dandeenyu. Rabbiin humna qabu Roozaadhaa fi Sa'idoo tokko haa godhu. Kan danda'u isaa kan nama milkeessu rabbiidha waan ta'eef du'aa godhaa fi rabbiin fayyaa isaaniitti isaan haa deebisuu. Rabbiin Sa'idoo isaa fayyisuu. Amma dhukkubsatee jira. Beezaa kana sababii isheetti jedheeti kan inni narraa ba'iisii arguun barbaadu, maal gochii dhuftee kan inni jedhe akka nama maraate hedduu tokko haaree jira, hedduu tokkotti dhagahame. Maaliif abdiinsaa Roozaarra keewwatee ture, gadda koo na dagachiisti, waa hundumaayyuu na irraanfachiisti jedheeti kan inni mucaa kana abdate jechuudha. Amma immoo akka inni abdate miti, akka inni itti yaade miti. Hedduu qalbiin isa cabe waan ta'eef mucayyoon kunis immoo baay'ee jaallatti. Sababii sodaatiif dhiiftee kanaaf rabbiidhuma du'aa goonaaf malee wanti godhamu tokkollee hin jiru. Rabbiin tokko isaanaa godhu. Rabbiin garaa jaallatee, laphee jaallatee, onnee jaallatee rabbiin walitti haa fidu. Nuti homaa gochuu hin dandeenyu. Du'aayin kan qeebalamtuuf qabdii dhugaa rabbii du'aa godhaa fi akka amantaa keessaniitti isiniin jechuun barbaada. Ijoollee baay'ee tokko Roozaa komachaa turanii. Maaliif akkana goota jechaa turanii, anillee akkas jechaa ture, baay'een itti aaree ture. Amman gammadee na aarsite jechuudha. Dheengadda garuu immoo taa'ee yaadee hubadhee gaafa ilaalu akka isheen rakkatte natti mul'ate jechuudha. Mucayyoon
sharrii wayii waan namni hamaatti yaadu bakka hin beektu jechuudha. Akkasumatti giddillishinuma seef aduulima jiraatti malee homaa hin beektu. Sababuma kanaaf bakka yaada naanneeffachuullee hin beektu. Isheen bakka yoo namni loleessi yoo namni waa jedheenis boo'ichaan baafatti. Hin boossi nama malsii namatti deebistee arrabsitee illee nama sana garaa gubduu miti. Nama haaloo yookaan immoo waa'umaa namni miidhallee dugda deeffattu natti hin fakkaattu mucayyooni. Akkuma isin argitan jechuudha. Isheen hin boossi yoo namni tuqee bakka boo'ichumaan dabarsite jechuudha. Sababa kanaatti tuyyuu keessa see argitee ofiidhaa sammuun caaltee dhufteetti taphattee deebitee. Kun hundaa Saayidoo aarsuuf malee Sumayyaanis Roozaadhaaf yaaddeeti miti. Saayidoodhuma aarsuu maaliif gaa'ela bareedaa qabatee jiraata, maaliif bultii bareedaa ijaarrata kanadhaa jechuudha. Garuu ganama tokkos kadhatee mucaan kun rakkatee sammuun isaayyuu baay'ee tokko obsaadha. Dhugaa Rabbii baay'ee tokko danda'ee baay'ee tokko obsee jira jechuudha. Atu tokko tokkooti yoo nama raateeyyuu yoo akka tokko ta'eeyyuu dhugaa Rabbii inni baay'ee tokkoof jajjabeesseeyyuu deema malee keessi isaa gubataadha. Namni keessa isaan arguu fi namni irra keessaa fi isan uffatee deemu ilaala malee namni rakkoo isaa keessa isaa namni hubatu hin jiru. Isaaf Rabbi tokkicha bichaa beeka malee jechuudha. Sababa kanaatiyyuu abdii kutatee silaasoo ijoollee koo argaa hin jiru, silaasoo waan yaade karoorfadhee kunoo bira gahaa hin jiru jedheetu abdii kutatee dhuge natti fakkaata. Sheexanatu itti waswaasaa. Sheexanni godhi namaan jetti beektan yeroo tokko tokko baay'ee tokko ulfaata. Dhugaa Rabbiin isaa fa'isu malee inshaallah du'aa godhaafi Rabbiif wanti dadhabame hin jiru. Ilma namaatu dadhaba malee Rabbiif homaayyuu hin dadhabamu. Du'aa godhaafi isin jechuun barbaada. Ijoolleen tokko tokko maal jettu koomentii jalatti ilaalaan ture. Soba Saayidoon nama guddaa ta'ee barakinaan dhuguu beekaatu Sumayyaa yookaan immoo Roozaa aarsuu fi Roozaa garaa laaffifachuufitu dhuge malee hin dhufne sobee dhugeera jedhee hospitaala gale malee Roozaa irratti piraankii dalaguutti jira, diraamaa hojjechaa jira. Akkasiin tole jettee garaa laaftuudhaaf malee Saayidoo waan akkasiin godhu jedhani kaan hin beekan. Ijoolleen egaa namni hundumtiyyuu egaa waanuma yaada isaatii haasa'a. Waamatti fakkaatee dubbata hundumtiyyuu jechuudha. Waan yaada keessaa qabu. Inni kaan immoo walii galanii piraankii nu godhu. Jarri kun walii galte piraankii nu gootii hin sobuu. Saayidoon illee hin sobaa, Roozaan illee hin sobdii. Hundi isaaniiyyuu hin sobuu jedhaniitu dubbatu. Isa kana Rabbitu beeka. Waan akka mana ga'u waan soban natti hin fakkaatu. An akka mataa kiyyaatti yoo sobanii maal yeroo kaan piraankiin hojjetu miti maalama piraankiidhaan gaddaa. Eenyusheenii mucoo hiriyaa sa'aadaa sanarratti hojjetanii jiru sobanii jechuudha. Inni faan piraankiidha jedhu malee waan soban natti hin fakkaatu ana.